Gidduu galli gabaa Loonii magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Boolee Aanaa Gooroo keessatti ijaarame guyyaa gaafa 29 ji'a 7 bara 2018 irraa eegaluun hojii eegala jedhame. Bulchaan bulchiinsa Aanaa Gooroo obbo Nugusee Kabbadaa gidduu galli gabaa kun zoonii biiftuu hospitaala biiftuu gara duubaatti kan argamu bal'ina lafa hektaara 5 irratti kan hundaa'e ta'uu himanii daandiin seensa isaas daandii abbaa meetira 40tiin mana amantaa Aabboo fuuldura daandii mana murtii kutaa magaalichaan ammoo gara keessaatti meetira 150 irraan kan seenamu ta'uu dubbatan. Wanni sirriitti uummanni keenya illee nuuf qabachuu qaban yoo garanaa dhufan daandiin isaa baay'ee mijataadha. Daandiin abbaa meetira 40 asuma dhiyeenya kana naannoo mana amantaa 40 meetirii gubbaarraa Abboo jedhamuudhaan beekamuun fuullee isaatis seenanii meetira 150 qofa kan gara keessaa kan seenanii yoo barbaadan immoo asfaaltii gamasii waaqoo guuturaanis dhufuu hin danda'u baankii Awwaash biraan qaxxaamuranii yoo garanaa dhufan meetira 100 caalaa garana seenuu hin danda'anii. Warri immoo garanaan immoo daandii filooraa fayyadamu keessattuu buufata biiftuu yookaan bara kana kan hospitaalatti kan ol guddate biraan duuba isaatitti waan ta'eef kan argamu baay'ee fageenya hin qabu. Gidduu kana keessatti uummanni keenya dhufee tajaajila irratti tajaajilamuu hin danda'a jechuudha. Hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Boolee obbo Bariisoo Baqqalaa hojii misoomaa hedduu hojjechaa jiraachuu himanii yeroo ammaa kana mana qopheessaa magaalaa waliin ta'uun gaaffii yeroo dheeraa hawaasarraa ka'aa tureef deebii laachuu himan. Inisheetiiviin giddu gala gabaa eegalame kun dargaggootaa fi jiraattota naannoo sanaaf carraa hojii bal'aa kan uumuudhas jedhan. Wanni amma yaadame yaadni guddaan karoorri guddaan inisheetiiviin keenya bara 2018 qabanne keessaa tokko kana waan ta'eef kana deemisuu keenyaaf nus baay'ee gammachuu guddaan nutti dhagahama. Uummanni immoo amma Adaamatis akkasumas immoo uummanni kutaa magaalaa Boolee aanoleen immoo as jala jiran hundi isaaniitu kan ammoo amma carraa kan argachuu isaaniitiif asumaan baga gammaddanii jedhaani. Uummanni aanaa Adaamaa bulchiisni magaalaa Adaamaa ka aanaan Adaamaa warroonni amma daangaa ollaa jiran hundi isaaniitu asirratti guyyaa isaa guyyaa lammaffoo ta'uu isaa guyyaa qorkee Amaariffaan maaksanyoo isa jedhamu kana. Kanaaf guyyaa maaksanyoo guyyaa qorkee guyyaa lammaffoo kana uummanni asitti gabaan Boolee keessatti gabaan kan dhaabbate kan baname waan ta'eef kana beekee laatee horii isaa daldalaanis uummannis karaa guutta'een asitti dhiyaatee laatee kan bitatu akka bitatu kan gurguratus immoo asitti akka gurguratu qophii keenya xumurree jira. Hojii gaggeessituun waajjira mana qopheessaa magaalaa Adaamaa aadde Kadijaa Jamaal akka magaalichaatti giddu galli gabaa Loonii kutaa magaalaa Bokkuu Shananii fi Dambalaa aanaa Wanjii qofa kan jiru ta'uu himanii yeroo ammaa kana sadaffaa kutaa magaalaa Boolee Aanaa Gooroo zoonii biiftuu keessatti eegaluu himan. Akka magaalaatti giddu gala gabaadhaa maqaa Awwaash irraa qabna yookiin kutaa magaalaa Bokkuu Shananii irraa akkasumas Wanjiirra sammuu kana akka kutaa magaalaa Bokkuu ho'aa ta'us baatu jechuudha. Akka kutaa magaalaa Booleetti immoo amma dhiyoo bulchiinsi kutaa magaalaa Boolee giddu gala gabaa kana asitti gaaffii uummataa deebisuudhaaf jedhee akka magaalaattis gaaffii waggaa dheeraa ture waan ta'eef hoggansi magaalaa waliigala lafa bakka kanatti mijeesse iddoon giddu gala gabaa Loonii mijeessuun danda'amee jira jechuudha. Giddu galli gabaa jalqabame kunis madda galii dabalataa ta'uun dinagdee magaalichaa kan guddisu ta'uu himuun akka waajjira isaaniittis ijaarsisanii kan biraa deebi'an qofaa osoo hin taane caalaatti misoomsuun miidhagina isaa dabaluun wantoota giddu galli gabaa guuttachuu qabu tokko kan guutaniif ta'uu himan. Akka mana qopheessaatti hojii kana qabanne qindoominaan hojjechaa jirra. Kutaa magaalaa Boolee wajjiniin haal duree mijeessinee jirra. Eegumsi wal qabatee jiru iddoon akka mijechuu danda'u mijeessinee jirra. Saayikii kiliir goonee jirra. Akkasumas diizaayinii qophaa'aa jira. Dalleessinee iddoo aara galfii iddoo tajaajilaaf ta'uu danda'u baajata baratti aanuuf hin deebisna waan ta'eef piroojeektii goonee qabannee jechuudha. Ammatti garuu akkaataa daldalaaf ta'uu danda'u gurgurtaa horiitii fi bittaadhaaf ta'uu danda'u mijeessinee jirra. Haal duree xumuree jira sababa ta'eef gabaan gaafa qibxataa asitti oo'uu qabdi kan jedhu kana dabarsuun barbaada. Hawaasni naannoo sanaas kanaan dura fageenya deemuun rakkachaa turuu himanii amma dhiyeenyatti argachuu isaaniitti gammaduu himan. Tanaan dura baay'ee dararamaa ture uummanni qotee bulaan kababii kanaatti fannoo kana horii oofee yoo deemu kan horii harka bareetti jalaa kofeetu dadhabeetu jalaa hafe jira. Dadhabaan gara itti deemeetu dadhabee akkatti galu dadhabee jira. Karaan makiinadhaan baay'ee cufameetu akkatti rakkateetu onnu jedhee jira. Ammallee gizee ammaa kana keessa immoo rakkataan baay'ee gizee horiillee oofaa jedheen gara 700 kuma dirisii gaafatan. Amma kanaafuu asitti gabaan kun asitti jedhe dadhabaalee gurgurachuu danda'a. Horiillee asumatti mijaa'uu danda'a. Warri hojii dhabeellee asumatti immoo
warri dubartoota illee asitti maashetaa wayii banee waan adda addaa hojjetee akka daabbota illee hojjetee isaatti daarii kanarra hojiilee uumuu danda'a jechaadha. Itti magaalaa kanatti asitti argamuuf baay'ee dasnu jedhee duraan qarshii aga 500 baajaajii kontiraata qabne hoolota furdisaa qallabee oofaa asitti argamuuf baay'ee dasna jedheen. Dargaggootaa fi gahee guddaa qaba. Hojii dhabeeyyiin hedduun baay'ee naannoo keenyatti waan jiraniif baay'ee hojiidhaaf namni hedduun qophoofnee gurmiidhaanis ta'ee dhuunfaadhaan wantoota adda addaa hojiilee adda addaa banachuudhaaf qophii guddaa godhaa jirra. Baay'ee bu'aa gaarii qaba baay'ee itti jijjiiramnee yaadna.